Godina Jimmaa aanaa Gumaayitti hojii kenna tajaajila lammummaa baroottan darban keessa hojjetameen hawaasni aanichaa wal gargaaruun rakkoo hawaasummaa fi diinagdee isaanii waliif hiikaa jiru. Hojiin tajaajila lammummaa baatii gannaas aanaa Gumaayitti arjooma dhiigaa fi ijaarsa mana harka qalleeyyii geggeessuudhaan eegalameera. Maatiin manni isaanii ijaarameef akka jedhanitti kanaan dura manni isaanii dulloomuu isaatiin aduu fi roobaan rakkachaa akka turan dubbataniiru. Hawaasni naannoo isaanii rakkoo isaanii hubatee mana isaanii ijaaruu isaatiinis galateeffatanii aadaan wal gargaarsaa hawaasa gidduu jiru kun cimee itti fufuu akka qabu himaniiru. Ilmoo jaan qaba. Kanaaf nama naa ijaaru rabee irratti kufe lituun achi ciisuun irratti jige bokkaan irratti roobse. Kanaaf mootummaan kun irratti ba'ee na gargaaruudhaaf gatiin dhufee na gargaaraa jiru galatoomuu guddaadhaan jira. Rabbi umurii isaati. Hawaasni kun immoo tokko tokkoon isaatiin inni sintaala isaa qaba sintaalli isaa guddatu. Rakkannee ilma kana gadi keenye ileen galateeffadha. Itti dhimmi isaa ture. Gaa'ee addaan itti bidda ilee bobeeffadhu hin qabu. Mootummaa kun mootummaa nagaa isaa ifaa ta'u jedheen eebbisa jechuudha. Uummata naannoo kootii nagaa ta'u umurii isaa dheeratu. Inni duuniyaa qabu duuniyaa isaa ola jedhu inni immoo mootummaa ta'e nu gargaarusi adabalamuuf jennee du'aa kadhachuun yaada jechuudha. Jiraattonni aanaa Gumaayii hojii kenna tajaajila lammummaa bara kanaa irratti hirmaatan gama isaaniitiin hojiin tajaajila lammummaa gammachuu sammuu kan uumu waan ta'eef mana harka qalleeyyii ijaaruu fi dhiiga arjoomuu irratti hirmaachuu dubbataniiru. Fuulduraafis beekumsaa fi dandeettii qaban itti fayyadamuun rakkoo hawaasaa hiikuuf cimanii kan hojjetan akka ta'e ibsaniiru. Fakkeenya gaarii ta'uudhaan dhimma kana kan nu kakaase Dr. Abiy ofiisaatii deemee mana haadha hiyyeessaa ijaaruudhaan quttoo keessa dhaabate ministeerota wajjiniin dhaabbatee ijaaruudhaan fakkeenya sana immoo sanaa achi aadaa kan keenya bade sana deebisuudhaaf duudhaa kan keenya kana mirkaneessuudhaaf kan tattaafataa jirruuf kana hojjechuun immoo mooraalii nama hundaa ta'e kan nu gammachiise ta'uu isaatu natti dhaga'ama. Nama gargaaruu kennuun iyyuu mataan isaa gammachuu addaa namaa kenna waan ta'eef dhibba kanarratti baay'ee itti gammadaan guyyaan dhiiga kennu jechuudha. Bulchaan aanaa Gumaayii obbo Xaahir Abduu hojii tajaajila lammummaa aanichatti baroottan darbe keessa hojjetameen harka qalleeyyii hedduun rakkoo mana jireenyaa isaanii hiikuun akka danda'amee fi jaalalaa fi obbolummaa hawaasa gidduu jiru kan cimse akka ta'e ibsaniiru. Bara kanas hojii kenna tajaajila lammummaatiin hojiiwwan gurguddoo kanneen akka ijaarsa mana harka qalleeyyii ijaaruu, arjooma dhiigaa, dhaabbii biqiltuu fi hojiilee garaagaraa hojjechuuf karoorfamuu himaniiru. Hojiiwwan tola ooltummaa bara kan hojjennu arjooma dhiigaa mana harka qalleeyyii qofa ijaaruutu hin ta'in dhiigaa arjoomuu qofatu hin ta'in bu'uuraalee misoomaa kunuunsuudhaa wajjiniin kan wal qabatu jechuudha. Bu'uuraalee misoomaa kan akka daandii bonon hojjennaa ganna dhiqameeti kan inni badu yeroo kana boo'illoo laabaati kan inni jiru daandiin keessoo suphumaati kan inni jiru akkasumas immoo harka qalleessa barattootaaf daftara bituun yuunifoormiitti hir'isiisuun illee hojii kana keessatti karoorfamee guyyaa addaa sadarkaa naannoo keenyaatti annaawunsi godhameeti kan inni jiru waan ta'e jedheefi karaa sirrii ta'een karoorfamee raawwatamaati kan inni jiru. Bara 2014 hojii tajaajila lammummaa gosoota garaagaraatiin hojiin qarshii biiliyoona 6.6tti tilmaamamu hojjetamuu kan ibsan godina Jimmaatti itti gaafatamtuun damee ijaarsa waajjira paartii badhaadhinaa aadde Najaat Kadir bara itti aanu hojiiwwan tajaajila lammummaa qarshii biiliyoona 8 olitti tilmaamamu hojjechuuf karoorfamuu isaa ibsaniiru. Bara darbe keessa hojii tajaajila lammummaatiin akka godina keenyaatti naannoo biiliyoona 4.3 karoorfannee biiliyoona 6.6 kan tilmaamamu raawwatamee jiru. Bara kanas dhimma kana irratti xiyyeeffannaa addaa kennuudhaan tilmaama qarshii biiliyoona 8tti lakkaa'amu hojjechuudhaaf jalqabnee yeroo ammaa sochii keessa galamee kan